Settingiiwwan anamma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen qofa waan hin sirreeffanneef baatiriin bilbila keessanii dachaadhaan ni xumurama. Kanarra darbee immoo baatiriin bilbila keessanii forjid ta'a. Kana jechuun baatiriin oriijinaala ture gara forjidiitti jijjiiramaa jechuudha. Yeroo baay'ee argitan yoo ta'e bilbila keessan chaarjii fuul gootanii hirriba yoo raftanii ganama immoo yeroo lafaa kaatan parsantii 5, parsantii 10, parsantii 20 akkuma dandeettii bilbilaatiin parsantii muraasa ta'e tokko har'ateetiin bula. Kun maaliif hir'atee bula isin fakkaata? So viidiyoo kana keessatti settingiiwwan 10 baatiriin bilbila keessanii akka dhumuu fi baatiriin bilbila keessanii akka forjidii ta'u kan taasisanidha. Isaan kanneen akkamitti ofirraa cufuu akka dandeessan ni ilaalla. Yeroo baay'ee baatirii bilbila keessanii osoo isin itti fayyadamin bilbilli keessan baatirii ni fixa ni hir'isa. Garuu isin itti hin fayyadamne. Kun maaliif ta'e yoo jettan settingiiwwan baay'een baakgiraawundii bilbila keessanii irratti ni hojjetu. Kana jechuun baakgiraawundii bilbila keessanii irratti waan access godhaniif baatirii bilbila keessanii hedduu ni fixu. Kanarra darbanii immoo baatiriin isin oriijinaala jettanii itti boontan yeroodhaan booda immoo gara forjidiitti jijjiirama. Kana jechuun settingii kanneen yoo sirreeffattan immoo baatiriin bilbila keessanii oriijinaalummaa isaa qabatee itti fufa. Baatirii bilbila keessanii dachaadhaan itti fayyadamuu dandeessan. Settingiiwwan kanneen akkamitti sirreeffachuu dandeessan? Eessatti argamu? Akkamitti ofirraa cufuu dandeessan kan jedhu guutuu viidiyoo kana keessaa ni argattu. Settingiiwwan kanneen kurnan ammumatan itti fayyadama isaa beektanii ofirraa cufuu yeroo itti fayyadamuu qabdan immoo akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan settingiiwwan kanneen isinitti agarsiisa. Egaa bilbiloonni smartphone jennu kan yeroo ammaa kana argaman hundi isaaniitu baatiriin isaan itti fayyadaman lithium ion jedhamanii. Egaa lithium ioniin kun dhangalaa'aadha. Elektiroolaayitii jabaa ta'e yookaan immoo dhangala'aa ta'e of keessaa qaba. So inni kun immoo yeroo hundayyuu dhageeffata kan baatirii bilbila keessanii irratti of eeggannoo yookaan hin goone ta'e baatiriin bilbila keessanii isin jalaa xumurama. Sababni isaas inni kun yookaan immoo elektiroolaayitiin jabaan kun ni dadhaba. Akka dadhabu wantoonni taasisan keessaa immoo settingiiwwan kunniin baakgiraawundi irratti access gochuudhaan baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixuudhaan baatirii bilbila keessanii illee hedduu tokko dadhabsiisu jechuudha. So kanaafiyyuu akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan tokko ni ilaalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofuma Raappee bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gaafii namoota baay'ee ta'ee kan jiruu fi namoonni baay'een irra deddeebiidhaan na gaafattan baatiriin bilbila kan kootii yeroodhaan na jalaa dhumata. Baatiriin bilbila kan kootii osoo ani ittiin fayyadamin ni xumurama warroonni jettan jirtan. So settingiiwwan har'a isinitti agarsiisu isaan kurnan kanneen yoo sirreeffattan guutumaan guututti baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessan. Akkanumallee warroonni baatirii bilbila oriijinaala qabdan baatiriin bilbila keessanii kun settingiiwwan kanneen yoo hin sirreeffatin gara forjidiitti jijjiiramu. So kanaafii settingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaan baatiriin bilbila keessanii sun oriijinaalummaa isaa qabatee akka itti fufu gochuu dandeessan. Kana qofa osoo hin taane dandeettii baatirii bilbila keessanii illee hedduu tokko itti dabaluu dandeessan waan ta'eef settingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa yeroo hundayyuu YouTube chaanalii kanarraa barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate hojiiwwan onlaayinii waa'ee bilbilaa, kompiitaraa, laaptooppii waan teekinooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu ni argattu waan ta'eef YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Tokkoffaa settingiin bilbila keessan irratti argamu kan ofirraa cufuu qabdan kan baatirii bilbila keessanii hedduu tokko fixuu danda'u isa kanadha. Innis scan for nearby devices kan jedhudha. Egaa yeroo hundayyuu settingiin kun background irratti on taheetiin argama access godha yeroo kanatti baatirii bilbila keessanii ni fixa. So settingii kana sirreeffachuudhaaf bilbila keessan qabdanii akkana gad harkifatanii ergasii immoo settingii keessa seentan. Ergasii immoo baay'ee tokko salphaadha Google jettanii asirra search gochuu dandeessan. Salphamatti jechuudha. So hundi keessanuu akka wal fakkaatuu fi Google jettanii search gochuu dandeessan. Ergasii immoo Google tajettu keessa seentan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Search gochuudhaan illee Google jettanii argachuu dandeessan. Yookaan immoo akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Google ka jettu ni barbaadan. Google service ka jettu ni argamti ishee irratti kilik gootan. Hedduu tokko salphaadha akkaataan ittiin seentan. Ergasii immoo recommended fi all services ka jedhutu argama. So isin kamiin filatanii all services ka jettu kana filatan. Settingii kana ofirraa cufuudhaaf. Ergasii immoo akkana keessa gad deemuudhaan devices ka jettu ni argamti. Devices ka jettu kana irratti kilik gootan. Egaa yeroo hundayyuu settingii asirratti argattan scan for nearby devices ka jettu tun on taateetiin argamti. Akkuma asirratti argattan available devices nearby jedha. Scan gochuu irratti argama. Akkuma asirratti argattan bakka kanatti ilaalaa jirtan jedhee yaada. Scan gochuu irratti argama available dha jechuudha. Yeroo scan godhu kanatti baatirii bilbila keessanii hedduu tokko fixa background irratti hojjeta waan ta'eef cuftanii illee osoo keessaa baatanii inni scan gochuu ittuma fufa jechuudha. So isa kana maal gochuu qabdanii ofirraa cufuu qabdan.
So sittingin kun wanti on ta'ee argamuuf maalidha headphoneota adda addaa akkanumallee G-Passiiwwan adda addaatiin walitti connect gochuudhaaf sittingii fayyadudha. Sittingin kun yeroo hundayyuu G-Passiiwwan akkasii san argatee walitti connect ta'uudhaaf kan isin fayyadudha. Headphoneidhaan walitti connect ta'uudhaaf yeroo hundayyuu access godha jechuudha. So isa kana asirratti dhuftanii maal gootanii ofirraa gootan ofirraa cuftan. Ergasii immoo ni dhaabbataa jechuudha. Iskaan gochuu ni dhaaba. So haala kanaan sirreeffattanii jechuudha. Lammaffaa sittingin lammaffaadha baatirii bilbila keessanii sanarraa fixuudhaan isin rakkisu background irratti hojjetee jechuudha. Printing kan jedhamutu jira. Printing kan jedhamutu jira. Printing jechuun maashinaroota adda addaa kan print godhan wajjin faayila keessan wal qunnamsiiftanii print gochuudhaaf isin fayyada bilbila irratti jechuudha. Faayidaa biraan qabu. Print godhaaf maashinaroota print godhan kanneen wajjin connect gochuudhaan print gootanii faayila barbaadan print godhachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Yeroo hundayyuu background irratti access godha. So bakka sittingii kan argachuudhaaf bakka search bar kana irratti printing jettanii search gochuu dandeessan. Bilbilli hundi tokko waan hin taaneef asirratti isiniif barreessa. So isin salphamatti printing jettanii search yeroo gootan So akkuma asirratti argatan search yeroo gootan printing kan jedhu inni kun isinii dhufaa jechuudha. Yookaan immoo akkamitti argachuu akka dandeessan ni ilaalla jechuudha. Printing kan jedhu haala kana search gochuu dandeessan. Bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuuf search gootanii sittingii isinii jedhe kanallee ofirraa cufuu dandeessan. Yookaan immoo connection kan jedhu keessa seenuudhaan salphamatti ergasii immoo kana keessa gasiixanii more connection settings kan jettu ni argamti. More connection settings kan jettu kana keessa ni seentan. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan nearby device scanning kan jedhu kun duratti illee ofirraa cufnee jirra bakka sanitti. Ammas isinitti argisiisuu barbaada. So asitti illee ofirraa cufaadha. Maaliif nearby device scanning egaa yeroo hundayyuu inni kun on taate haala kanaan bakka lamatti on taati bakka duratti isinitti agarsiise Google keessa seentanii jechuudha. Asirratti illee ofirraa cuftan. So inni lammaffaadha printing jedhu kana asirratti kilik gootan. Egaa isheen kun yeroo hundayyuu asirratti on taateetiin kan argamtu jechuudha. Default print service jedha. So asirratti kilik yeroo gootan keessa yeroo seentan scan godha jechuudha. Searching for printers jedha. Printeriidhaaf yookaan immoo maashinaroota print godhan kanneen kan servicii printii kennan kanneeniif dokumentii keessan bilbila keessan irratti argamtan kanneen wal qunnamsiiftanii print gochuudhaaf isin fayyada. So yeroo hundayyuu haala kanaan scan gooti. So kanaafiyyuu maal gootanii ofirraa of cuftanii jechuudha. Yeroo hunda scan yeroo godhu baatirii bilbila keessanii hedduu tokko fixa. So kanaafiyyuu sittingii lammaffaa irratti ofirraa cufuu qabdan printing dha. Ishee kana ofirraa of gootan. Yeroo kana search gochuu ni dhaaba jechuudha. Search gochaa jiraata taanaan background irratti baatirii bilbila keessanii hedduu tokko fixa. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan haala kana search godhee baatirii bilbila keessanii original isa ture gara 4G'tti jijjiiruu danda'a sittingiiwwan kunniin jechuudha. Sadaffaa sittingii sadaffaa irratti sirreeffachuu qabdan egaa digital well-being kan jedhamutu argama. Digital well-being kan akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa inni kunis baay'ee tokko baatirii bilbila keessanii ni fixa. Inni kun maal godha isiniif fakkaate? Egaa wantoota isin bilbila keessan irratti hojjettan fakkeenyaaf appilikeeshinoota isinitti fayyadamtan saatii wajjin galmeessuu, wanta isin nama wajjin haasoftan saatii waliin galmeessuu, daataa isin bilbila keessan irratti wanta isin bilbila keessan irratti gootan galmeessee kaahuudhaan isin fayyada. Salphamatti jechuudha. Egaa digital well-being kun jechuudha. Saatii isin irra turtan appilikeeshina tokko irra saatii agamiif akka turtan maal access akka gootan isiniif galmeessa jechuudha. Digital well-being kun faayidaan isaa kanadha. So sittingii kana ofirraa cufuu qabdan. Gara sittingii bilbila keessaniitti ni seentanii salphamatti bakkuma search baarii kanarratti illee search gochuu dandeessan. Bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba waan ta'eef egaa hedduu tokko isin fayyada jedheetii waa yaaduu fi kan search godhee isinitti agarsiisa. So asirratti maal gootanii digital jedhanii digital well-being kan jedhu ni argama jechuudha. So isa irratti seentanii salphamatti asirratti argachuu dandeessan search gootanii jechuudha. Digital well-being yeroo jettan. Egaa of duubatti deebitanii immoo inni kun salphamatti karaan ittiin argattan jechuudha. Gara sittingii bilbilaatti ni seentanii ergasii immoo digital well-being kan jettu kana ni barbaadan jechuudha. So as keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argattan digital well-being and partner controls kan jedhu ni argama. Isa kana irra seentan. Yeroo asirra seentan wanta isin bilbila keessan irratti hundatti fayyadamtan fakkeenyaaf CapCut irra saatii meeqa akka turtan akkamitti illee YouTube irra saatii meeqa akka turtan hundayyuu asirratti isiniif galmeessa wanta isin activity isin asirratti gootan hundayyuu asirratti isiniif galmeessa jechuudha inni kun. So kanaafiyyuu maal gootan jechuudha ofirraa cufuu qabdan. Itti fayyadamuu yeroo barbaadan banachuu dandeessan. Garuu inni kun daataa galmeessa waan ta'eef daataa yeroo galmeessutti baatirii bilbila keessanii fayyadamaa yeroo kana baatirii bilbila keessanii fixa. So ofirraa cuftaniillee rakkoo tokko isinitti hin fidu. So kanaafiyyuu dootii gubbaa kanarratti argamtu dootii sadii kanarratti kilik gootan ergasii immoo sittingis kayetu isinii dhufti sittingis kayetu kanarratti kilik gootan ergasii immoo gara sittingii isaatti isin seensisa. Ergasii immoo akkana keessa gad deemuudhaan akkuma asirratti argitan usage data access data keessan akka access hin goone wanta isin bilbila keessan irratti raawwattan application akkamitti akka fayyadamtan saatii meeqaaf akka fayyadamtan wanta hundayyuu ni galmeessa waan ta'eef data san akka hin galmeessine qofa gootan yeroo data galmeessutti yeroo hundayyuu background irratti galmeessa waan ta'eef baatirii bilbila keessanii fixa. So usage data access kan jettu kanarra kilik gootan ergasii immoo akkuma asirratti argitan sitting kan jettu isinii dhufa ergasii immoo ishee kanarra seenuudhaan akkuma asirratti argitan digital well-being kan jedhu kana ofirraa allow permission kan jettu ni argamti. Asirratti ishee kana ofirraa off gootan.
ofirraa cuftan. So amma ofirraa cuftanii jirtanii jechuudha. Yeroo barachuu barbaadan immoo akkuma amma seenne kanatti seentanii asirratti sheekatoon gilitan qofa on godhatanii amma ofirraa cuftan. So kanaafiyyuu background irratti daataa kamiyyuu hin galmeessu yeroo kanatti immoo baatirii bilbila keessanii asiniif qusataa jechuudha. Afraffaa irratti sitingiin isin ofirraa cufachuu qabdan kan bilbila keessan irratti kan baatirii bilbila keessanii fixu afraffaan unnecessary notification kan jedhamutu jira. Unnecessary notification jechuun notificationoota barbaachisoo hin taane kan notification jechuun beeksisa fakkeenyaaf imo irratti yeroo wal barreessitan telegram irratti yeroo wal barreessitan egaa nam tokko yeroo wal barreessitan notification isin dhufa. So isa san jechuudha. So notification jechuun isaan asirratti argattan fakkeenyaaf asirratti kan YouTube dha jira kan telegram irra nabira dhaqabe jira isaan kanneen jechuudha. Isaan kanneen barbaachisoo kan taane fakkeenyaaf snapchat irra kan dhaqabu amma fakkeenyaaf nan barbaachisu maan na fayyadu jechuudha. So isaan akkana kanneen kan isin barbaachifne ofirraa cufuu qabdanii jechuudha. So kana ofirraa cufuudhaaf maal gootanii salphamatti asirratti bakka search baarii kanarratti aappii seetanii search gootan. Salphamatti bilbilli hundarratti argachuu dhabuu dandeessan waan ta'eef. So aappii seetanii yeroo search gootan akkuma asirratti argatan aappii sin management isin jechuu danda'a. Aappii isin jechuu danda'a. Garaagarummaa waan qabuuf asirratti search gootanii argachuu dandeessan. Sittingii san keessa seentan yookaan immoo of duubatti deebi'uudhaan akka kan koo kanarratti bilbila kan koo irratti akkana gad dhufuudhaan akkuma asirratti argatan kan koo aappis ka jedhu asitti irratti argama. Isin biras aappis inda management jechuu danda'a. So aappis ka jettu kana keessanii seentan hedduu tokko salphaadha. So asirratti hojii hundayyuu kana jettan jechuudha dhaggeeffata kan koo. Asirratti applicationota asirratti argattan kanneen hundarraayyuu notification ni cuftan jechuudha. So fakkeenyaaf applicationota kanneen keessaa kan isin itti fayyadamne. Fakkeenyaaf isaan kanneen keessaa notification na bira yoo dhaqqabe kan faayidaa naaf hin qabne all language translator ka jettu tun asirraa notification na dhaqqabu na fayyadu. Application kanarratti click ergasii immoo notification kan jettu kanarratti asirratti ofirraa cufee jira akkuma asirratti argattan. Isheen kun baanaa yoo taate ofirraa cufaadha. Maaliif application kanarraa notification na dhaqqabu kamiyyuu block ta'uu qaba jechuudha. So notification block jedha. Ammas of duuba deebitanii application ittiin fayyadamni kamiyyuu jechuudha as keessa deemuudhaan application ittiin fayyadamni kamiyyuu ofirraa cufuu dandeessan. Application ittiin fayyadamtan fa'a kan akka Facebookidha kan akka Imoodha Telegrama kanneen kan itti fayyadamtan qofaan alatti kaawwan ofirraa cufuu ni dandeessu. Shanaffaa irratti sitingii yeroo hundayyuu ofirraa cufuu qabdan Bluetooth ka jedhudha. Bluetooth argachuudhaaf salphamatti akkana bilbila keessan qabdanii yeroo gad harkiftan ni argattan. Asirratti Bluetooth fi Wi-Fi yeroo hundayyuu asirratti ni argamu. On ta'anii jiran. Asirratti fakkeenyaaf Wi-Fi kan koo onidha ke. Bluetooth illee asirratti onidha jechuudha. Isaan kanneen lamaanuu Wi-Fi fi Bluetooth illee ofirraa cufuu qabdan. So jalqaba irratti Bluetooth keessan ofirraa cufuu qabdan. Bluetooth kan jettu kana ofirraa cuftan. Yeroo hundayyuu asirra kiligeessanii ofirraa off gochuu dandeessanii. Bluetooth jechuun faayila barbaadan tokko bilbila biraatti walii connect gootanii faayila isa walii erguudhaaf sirba muuziqaa viidiyoo ta'uu danda'a. So kan isin fayyadudha jechuudha. Asirra barreessitaniif illee hin badu. Amma asirra badee jira miti hin badu. Garuu boodarra eessaa akka argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jaffaan Wi-Fi dha. Wi-Fi bilbila keessanii yeroo hundayyuu ofirraa cufaadha. Asirratti Wi-Fi kan koo connect ta'ee jira. Yeroo itti fayyadamtan Wi-Fi keessan on godhattan. Yeroo ofirraa barbaadan immoo ofirraa cuftan. Amma ofirraa cufee jira. Yeroo barbaade immoo on godhadha asirra dhufee jechuudha. So haala kana on godhachuu dandeessan. Yeroo itti fayyadamne immoo ofirraa cuftan. So haala kanaan jechuudha. Garuu asirratti illee ofirraa cuftan Wi-Fi fi Bluetooth akkanumallee location background irratti access godhanii akkamitti akka ofirraa cuftan isinitti agarsiisa. Torbaffaa irratti sitingiin ofirraa cufuu qabdan locationidha. So yeroo hundayyuu locationii bilbila keessanii ofirraa cufuu qabdanii mallattoo locationii asirratti argamti. So asirratti click gochuu dandeessan. Asuma irratti kun asirra argama waan ta'eef locationii keessan turn on gochuu close gootan ofirraa cuftan jechuudha. So yoo barbaadan immoo sitingii bilbila keessanii irratti locationii isa argatan jechuudha. Asirratti location kan jettu ni argamti. Sitingii irratti search gochuu dandeessan. Asirratti ofirraa on taatee yoo kan argamtu taate haala kanaan ofirraa cuftanii jechuudha. Egaa inni kunis sitingii ofirraa cufuu qabna keessa isa murteessaadha. So locationii keessatti ammas kan ofirraa cufuu qabdan kan biraatu jira. Jalatti akkuma argartan location services kan jedhu ni argama. GPS jechuudha. So location service kan jettu kan click gochuudhaan akkuma asirratti argartan isaan kanneen argaadha. Wi-Fi scanning fi Bluetooth scanning kan jedhaman Bluetooth fi Wi-Fi background irratti ammallee ni hojjeta isin ijaa ture duratti. Asirratti illee yoo cuftan fakkeenyaaf asirratti cufaa jira garuu background irratti ni hojjetu. Asirratti cufaa jira garuu asirratti on ta'ee jira. Argartanii miti. So isaan kanneen lamaaniyyuu asirratti ofirraa cufaadha. Seenaatii keessa jechuudha. So isaan kanneen off ofirraa gootan. Asirratti ofirraa cuftan on ta'ee ittiin argama waan ta'eef. So kana eessa argatanii locationii keessatti yookaan immoo GPS keessanii irratti location jechuun GPS dha. So yeroo hundayyuu locationii isinitti argamtan waa'ee lafaa wanta hundayyuu serviisa hundayyuu egaa scan godha waan ta'eef locationii keessanillee yeroo hundayyuu ofirraa cufuu hin dagatinaadha jechuudha. Saddeetaffaa sitingiin ofirraa cufuu qabdan yeroo hundayyuu adjust gochuu qabdan baatirii bilbila keessanii qusachuudhaaf isin fayyadu maalidha brightness dha. So kanas argachuudhaaf bilbila keessan akkana qabdanii akkana gad harkiftanii brightness keessan asitti adjust xiqqeessuu guddisuu dandeessan asirratti jechuudha adjust gochuu dandeessan. Keessa seentanii immoo brightness karaa biraatiin illee adjust gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf
settings ka jedhu keessanii seentan. Ergasii immoo maal gootanii brightness ni barbaadan yookaan immoo display kana ni barbaadan. Display jettanii search gochuu dandeessan. Wanta isinitti immoo kana qofa search godhaa ni argattu waan ta'eef. So display ka jedhu kana keessa seentan. Asirratti brightness argaa jirtanii miti. Yeroo hedduu baatirii bilbila keessanii kan fixu light ka jettu tanadha. Light ta'etu. Dark ray godhatan fakkeenyaaf gara gurraachaatti jijjiirama. Argaa jirtanii miti gara galgalaatti. So inni darkiin kun yeroo baay'ee lightiin fixu. So asirratti illee dhuftanii guyyaa yeroo ta'u lightii halkan yeroo ta'u immoo darkii godhadha. Baatirii bilbila keessanii hin fixu waan ta'eef. Kana qofa osoo hin taane asirratti illee brightness hir'isuu ni dandeessanii, adaptive hir'isuu dandeessan, off ofirraa gochuu dandeessan wantoota baay'eetu argama. Asirra adjust godhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Saglaffaa irratti immoo yeroo hundayyuu sirreeffachuu qabdan maalidha? Charging system, mobile charging system. Wantoota sadiitu argama as keessatti. Yeroo baatirii bilbila keessan hanga parsantii 80 qofa charge godhaadha. Parsantii 80 ol charge yoo kan gootan ta'e kanaan dura akkaataa ittiin baatirii bilbila keessanii charge gochuu qabdan isinitti agarsiisee jira. Parsantii 80 ol charge gootan taatan yeroo hundayyuu baatirii bilbila keessanii keessatti kan argamu elektiroolaayitii jabaa yookaan immoo dhangala'aa ta'etu argama. Yeroo hundayyuu charge yeroo humnaa ol gootan parsantii 80 ol yeroo gootan elektiroolaayitii cimaa ta'e kana ajjeesaa deemtan seelii isaa jechuudha. So kanaafiyyuu parsantii 80 irratti recommend isiniif godha. Yeroo hundayyuu smartphone jechuudha. So aga parsantii 80tti charge gootan. Parsantii 20 gad yeroo darbee immoo charge irra kaa'achuu qabdan malee charge baatirii bilbila keessanii hanga parsantii duwwaatti yookaan immoo 20 gad itti fayyadamuu qabdan dhaabuu qabdan jechuudha. Parsantii 20 gad yoo ta'e dhaabuu qabdan charge gootan yeroo san jechuudha. Hanga parsantii 80tti charge gootan. Inni biraa immoo charger yookaan immoo keebilii bilbila keessaniif ta'u kan charge bilbila keessaniif ta'u kan quality qabu kan standard isaatiin hojjetametti fayyadamuu qabdan. Wantoonni kun sadeen murteessoodha baatirii bilbila keessaniif. Egaa inni kurnaffaa fi inni xumuraa immoo sirreeffachuu qabdan aappii kamiyyuu akka rafuu gochuu qabdan. Egaa yeroo baay'ee namoonni appilikeeshinii akkamitti rafaa jechuu dandeessanii akkamitti rafaa isin fakkaate appilikeeshinii background irratti hojjetu akka hin hojjenne gootanii dhaabdanii akka rafuu gootan. Fakkeenyaaf isin halkan ni raftan yeroo raftan kanatti wanti isin baaftan tokko baasiin isin baaftan tokko illee hin jiru. So nagaa keessanii raftanii ni kaatanii jechuudha. Akkuma san bilbila keessanii illee background irratti appilikeeshinoonni adda addaa hojjechuudhaan baatirii bilbila keessanii akka isin raafinne appilikeeshinoota isin fayyadne maal gootan ni raffistan jechuudha. Akkamitti raffisuu dandeessan kan jedhu inni ilaalla jechuudha. Sleep gochuu dandeessan. So kanas app to sleep wanta jedhamutu jira. Setting kana sirreeffachuu qabda. So setting kana akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan asinitti agarsiisa jechuudha. So appilikeeshinoota isin barbaachifne raffisuudhaaf setting kana keessa seentan jechuudha. Setting kunis maalidha? Baatiriin da device kiri jedha. Baatirii bilbila tokko irratti immoo baatirii jedhee qophaa isaa jira. So search gochuus dandeessan baatirii jettanii jechuudha. So baatirii kayyatu kana keessa ni seentan. Ergasii immoo baay'ee tokko salphaadha akkaataan itti fayyadamtan akkuma asirratti argartan background usage limits ka jedhu inni argama. Background usage limits ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan sleeping apps jedha. Amma na biratti duwwaadha. So deep sleeping apps 68. So isaan kanneen lamaan irratti fayyadamuudhaan egaa sleeping apps ka jedhu kana appiin kamiyyuu yeroo isin raftanitti yookaan immoo boqachuu qaba appiin kun jettanii yeroo yaaddanitti raffisuu qabdan. So sleeping apps ka jedhu kana keessa seentanii ergasii immoo mallattoo eda'uutu argama. Mallattoo eda'uu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo appiin akka background irratti hin hojjenne yookaan boqachuu qaba jettanii yaaddan as keessa seentanii jechuudha. Yeroo barbaadan as keessa baafattan yeroo barbaadan immoo as keessa seensiftan. Fakkeenyaaf appilikeeshina jalqaba irratti argamu kana raffisuu yoo barbaadan isa sanduuqa kanarratti ni filattaniif appilikeeshina hanga barbaadanii raffisuu dandeessan. Appilikeeshinoota kanneen hundayyuu jechuudha ol jettanii asirratti raffisuu dandeessan. Fakkeenyaaf halkan yeroo raftan appilikeeshinii kamiyyuu background irratti akka fayyadamne yoo barbaadan haaraa fuuyettanii yoo yaaddan akka hojjenne yoo barbaadan maal gootan isaan kanneen hundayyuu select gootan 168 appilikeeshinii ganaatu argama. Isaan kunniin hundumtuu asirratti sleep ta'ee jira rafee jira jechuudha. Kan barbaadan illee keessa hambisuu dandeessan isin akka barbaadanitti asirra adjust gootanii ergasii dhumarratti maal gootanii add kayyatu kanarra kilik gootanii so asirratti add yeroo gootan hundi isaaniitii ni dhaabbatu jechuudha. Osoo nama asirratti add kan godhu taate egaa record gochaa jira. Recordiin kan koleen dhaabbata appilikeeshinii bilbila keessan irratti argamu kamiyyuu hin hojjetu jechuudha. Asirra dhuftanii bantan malee jechuudha. So kanaafiyyuu anama ittiin hojjechaa jira waan ta'eef ofirraa fakkeenyaaf appilikeeshinoota hamma barbaadanii qofa select gochuudhaan ergasii immoo asirratti add kayyatu kanarra kilik gootanii ergasii immoo appilikeeshinii keessan asirra seenaa jechuudha. Yeroo ofirraa hiikuu barbaadan immoo yeroo irraa hiikuu barbaadan setting kanarra ni seentanii akkuma duratti seennete jechuudha. Ergasii immoo setting kanarratti maal gootan jechuudha asirratti dootii sadiitu argama. Dootii sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo remove ka jedhu ni argama. Remove yeroo gootan ergasii immoo select irratti gootanii ergasii immoo remove gootanii jechuudha. Asirratti appiin tokko iyyuu argamu jechuudha. Sleep jala baaftanii jirtan bakka hirribaa jala baaftanii jirtan jechuudha. So settingiiwwan kanneen kurna sirreeffachuudhaan baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessanii itti fayyadamaa. Viidiyoon kan kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti wal argina. Hangasitti nagaan naa tura.